لا يباسات دمنه إيجانا بود إن شاء الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم سجنتا فلجرا خينات التلة خنت أوفن تاجي جولا أسوأ الرتة من تهني أنقول قلتي الحاشم كان أبخنمته ماتي رسول ربي كان أبخنمته جولا الحاشم جا خنف أنقول لسه أبخنمته السقايا في الرفادة السقايا جتون ماليلات السقايا جتون warra hajjii dhufaniif gartee bishaan walitti qabanii kaabaa jalatti akka bishaan kan irraa dhuganiif walitti qabanii jechuudha. Eenyu kun amma al-Haashimiyyaa kan namtee jechuudha. Aangoo akhaaka Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam. Taaniyaan arrifaadaa jechuun homaa jechuudha. Arrifaadaa jechuun nyaata warra hajjii dhufanii gartee bifa keessummaatti kan qophaa'u jechuudha. Takkaffaan asigaa jechuun maal jechuun bishaan walitti qabanii akka gartee warri hajjii dhufurraa dhugu bishaan illee ilaani ammallee taaniyaan timiraa fi zabiiba timira yookaan zabiiba cuunfaa isaa jechuudha. Cuunfaa isaa karaa bishaanii waliin jechuu qopheessanii. Kaan immoo arrifaadaa jechuun nyaata warra hajjii dhufeef akka keessummummaatti dhiyaatuufi jechuudha. Nyaata warra hajjii dhufeef akka keessummummaatti dhiyaatuufi jechuudha. Aangoo kana kan gartee isa geesse eenyu al-Haashim kana. Akkuma beekamu al-Haashim kana maaliif al-Haashim jaaniinoo maqaan isaa kan dhugaa Haashimi laa maqaan isaa qoosaatu Haashimi malee maqaan isaa kan dhugaa Amri binu Abdi Manaaf jedhama. Maqaan isaa qoosaan ammoo al-Haashim jedhama. Maaliif al-Haashim kana moggaasaniif? Al-Haashim kun gartee wanni al-Haashim jaanii moggaasaniif isaatu warra Makkaa jechuudha. Warra Makkaa kana maal nyaachisa biddeena jechuudha. Qiinxaa kana buusee marakatti laaqee haala gartee nyaachota jechuudha qopheessa. Isaa tokkosin nama nyaachisa al-Haashim jechuun akkuma beekamu kan biddeena marakatti laaqee nama nyaachisu jechuudha akka qoosaatitti akkasitti al-Haashim jaanii garuu maqaan isaa kan dhugaa Amri binu Abdi Manaaf jedhama. Eenyuun kun akhaaka Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam haaluma kanaan dhufa jechuudha. Akhaaka Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam eenyu fuudheetu Abdul Muttalib kana abbaa Rasuula Rabbii kan dhale kana jechuudha. Akkamitti argate akka jennu al-Haashim kun akkuma beekamu akkuma nagada manaabeetti Madiinaa gaafa san Yasrib jaamti. Madiinaa gaafa san Yasrib jaamti. Achitti intala Salmaa jaamtu maqaan isii fuudhee achitti garaatti walee Abdul Muttalib kana jechuudha irraa gadatti godhattee isii tanatti fuudhee intalti sun intala banii Najjaar jaamti. Salmaa binti Amr jaamti jechuudha maqaan isii tana fuudhee achitti garaa irraa godhattee eegana booda inni akkuma himatuudha manaabeetti du'ee jechuudha karatti biyya Filistiin keessatti jechuudha bakka Gaazaa jaamtutti. Eegana gartee Salmaan kun Madiinatti haftee ilmasii kana dhalte. Eenyu ilmasii kun Abdul Muttalib jechuudha. Abdul Muttalib kun maqaan isaa kan haati isaa dhugaan moggaafteef Shaybaa binti binu eenyutu al-Haashim jedhama. Shaybaa binu al-Haashim jedhama kan haati isaa maqaa moggaafteef Abdul Muttalib miti jechuudha. Shaybaa kuni akkamitti Abdul Muttalib kana fudhate kan jahu Shaybaan kun duraan eessa jira Madiinaa jira jechuudha haadha isaa bira. Eega abbaan isaa akka gartee manaabeetti du'ee booda eenyonni Haashim kun jechuun maqaan isaa kan dhugaa Amri binu Abdi Manaaf jedhama. Akkuma nagadaaf manaabeetti hara Shaam du'ee haratti biyya Filistiin keessatti eegana booda obboleessa Haashim kanaatu jira Makka jira jechuudha. Akka obboleessi isaa Madiinatti fuudhee dhalee gartee dhagee dhufee Shaybaa kana jechuudha. Shaybaan kun eenyu adeera akhaaka Rasuula Rabbiiti jechuudha. Dhufee Madiinaadhaa fuudhee asoo gaalarra kaayee karaa Makkaa deemuun uummanni Qureeshii jechuun uummata seeraadhaan haasa'u jechuudha. Uummata dubbii takka asoo hin dhufne haasa'u jechuudha irraa bolootikaa jecha. Kana jaaniin haay gabricha bitatee deemaa gabraan deemaa maal jaanii adeera gartee Shaybaa kana jechuudha. Shaybaan kun eenyu Abdul Muttalib jechuudha. Adeerri Shaybaa kun Abdul Muttalib kun asoo Abdul Muttalib hin deemu akkana jaanii Qureeshiin irraa haasa'u turte. Garuutu adeerri Shaybaa kun jechuudha maqaan isaatillee Abdul Muttalib jechuudha. Haala kanaan osoo deemuuni gaalarra duuba kaayee deemaan garuu maal jaaniin gabricha bitatee deemaanii barinni gabrichaan deemaa gabricha bitee deemaan garuu inni lallabee ilma obboleessa kiyyaati obboleessa kiyyaatu isa dhalee gabricha kiyyaamtiisee kan dubbatee deemuun ta'e jechuudha. Eeganaa gartee Makkatti akkasitti deebi'e garuu dhaloonni Abdul Muttalib Madiinaadha jechuudha. Dhaloonni Abdul Muttalib Madiinaadha. Eeganaa gartee Makkatti galchee adeerummaa isaa kunu akkuma manaabeetti adeerri isaa kun eenyu obboleessa Haashim jechuudha. Maqaan isaa Abdul Muttalib.
eegana gaa shaybaan kunis makkatti deebi'ee eega makkatti deebi'ee adeerri isaa kan duraan Madinaa boode kun akkuma gartee nagadaaf manaa beetti du'e obbuutu achumatti Abdul Muttalib kun aangoo adeera isaa san dhaare jechuudha. Aangoon adeera isaa maali? Asiqaayaa fi kuma beekamu taraa duraa ibsinetti arrifaataa gartee warra hajjii dhufaniif nyaata qopheessuu bishaan qopheessuu kanaa jechuudha. Waan gurguddoo gaafa san jiru Abdul Muttalib keessatti mul'ateerra. Bishaan zamzam kana Abdul Muttalib kun akkuma rafeen riba keessatti bakka bishaan kun jiruu fi akkatti qotu gartee sagalee wahii manaamaan isatti dhagaamte. Haala kana gartee sagalee dhagaamte kanarra deemee bishaan zamzam sanillee qotee Qureeshilleen achitti hiraarsu turte Abdul Muttalib kana jechuudha. Nuun maqaa irra walii yaamamaa akka bichaa keetii yaamamtaani nuti sirra yaamamuu qabnaa jaane gaafa san keessatti Abdul Muttalib adeera Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam ashrafal mursaliin adeera isaa tokko bichaa jiraaf ture Abdul Muttalib jechuudha. Abdul Muttalib kanaaf eenyu adeera Rasuula Rabbi tokkicha Al-Haaris bichaatu jira ture. Al-Haaris kun hanga beesaati jechuudha. Gaafa kana keessa Abdul Muttalib way silaan ilmaan hedduu qabaadhee silaa ayyee uummata Qureesh kanarraa dhorkan jeetti gaabuu ture. Kana keessatti duuba maal jeenni qodaa qode jechuudha. Qodaa akkuma gartee shari'aa islaamaa keessatti qodaa qoduun gaarii miti. Gaagiin innillee islaamaa ta'ee asoon ta'in akka shari'aa islaamaa keessatti qodaa qoduun gaarii miti. Yoo qodamellee ta'aa rabbi keessatti qodaa qodutu bareeda. Irra caalaan ammoo qodaa kana dhiisu Abdul Muttalib akkuma beekamu baanamee ni beekajee yaada. Inni gin qodaa qodee kana maal jee qode beeytani? Yoo yaa rabbi hayya ilmaan hedduu naa kannite ilmaan fudhannaa kannite kana keessa ni qalaa jee yaade. Tokko kaabaa jala geesseetiin achitti gurree galata siif galchaa jeeti qodaa qode jechuudha. Tayyib oguu qodaa kana qode wanni seenaa tana duratti haaseef abbaan Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkamitti dhufee Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eega abbaa isaan keessaa as dhufe waan ta'eef haala akkamiin akka nurra ga'e gartee dubbachuu jira inshallah. Silaa seenaa isaatti gamasiillee eegaluu namaaf fade kana isin dhageessisuuf jechuudha. Abbaan isaa kana abbuu kana hixaan abbaan isaa qodaan inni dura gartee irra kaayee kun abbaa Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam irra butee jechuudha. Qodaan tun maali beektani? Yooni ilmaan hangan argadde tokkicha tokko irraa hin qalaa kaabaa jala geessee jedhe. Ilmu namaa qaluu deemaa beekasadha. Yeroo kana gaa Quraysh lafaa kaatee hay shari'aan akkanaa ta'an nutti fidinii wanni tun gaarii miti wanni tun hamtuudha akkamitti qaltaa jeetii gaa jaanii manni Quraysh irra walii galanii kun maqaa keenyaa miti jaanii jechuudha. Kana gaa raayituu bira dhaqanii raayituu bira gizee dhaqan hayyee waan akkanaa irraan irraa gaafatan raayituun gaafa sanii maal jetteen eega gartee qaluun irraa oolamte hixaa muran jechuudha. Gaalaa fi Abdullahi kana gidduutti hixaa kaan jechuudha. Hixaa wahii maal jechuudha? Yoo hixaan kun haan kun Abdullahi irra bu'e gartee gaala 10 dabalaa. Yoo gaala irra bu'e immoo gaala san qalaa badaala jechuudha. Asoo Abdullahi hin qalle badaala silaa akkasii muruu deemanii. Yeroo kana gaa hixaa muran Abdullahi umarra bu'e. Hixaa muran Abdullahi umarra bu'e. Yeroo Abdullahi irra bu'e kana gaala 10 dabalan gaala 10 dabalan. Asoo uffaniti gaala 100 gahan jechuudha. Oguu gaala 100 gahanii Rabbiin gartee wanti rabbise gaala rabbise. Haala kanaan abbaan Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam qalmiinsa jalaa bahee jechuudha. Silaa Abdul Muttalib abbaa Rasuula Rabbi hangorra kutee jechuudha. Qureeshiitu jalaa didee malee kun maqaa keenyaa miti hayi nutti hin qalanii jaanii. Haala kanaan egaa Abdul Muttalib ilma isaa Abdullahi haala kanaan jalaa bahee jechuudha. Isa jalaa hanga gaala 100tti oofanii jechuudha. Abdul Muttalib kun jiruu isaatitti wanni gartee Aaminaadhaaf dhiisee du'e jiruu isaa keessatti jechuudha. Wanni inni dhiisee du'e gaala 5 fi re'ee muraasa wahii dhiisee du'e jechuudha. Haala waan ta'e hin qabne jechuudha. Eeganaa gartee gabritti Habashaa Ummu Eeyman kana maqaa irra guddaan keessanillee anillee jechuudha haffazu qabna. Ummu Eeyman kana maqaan isii eenyu laata? Ummu Eeyman beekanillee Ummu Eeyman ittiin beekatu garuu maqaan isii kan dhugaa Barakaa jaamti jechuudha. Gabritti Habashaa kana jechuudha. Ummu Eeyman tanaa fi gaala 5 fi re'ee muraasa kana dhiisee du'ee jaan abbaan Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam. ثانيا guyyaa Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam dhalate. Guyyaa wiixataa Raabiul Awwal akka bara Arabaatti dhalatee jechuudha. Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam guyyaa wiixataa waatii 12 Raabiul Awwal jechuudha. Kan itti aanu Rasuula Rabbi kana sallallahu alaihi wasallam dhalatee guyyaa torbatti dhalatee guyyaa torbatti umsumaa irraa godhe jechuudha. Abdul Muttalib kan maqaa illee baaseef Abdul Muttalib kana eegabbaan isaa jechuudha.
إساتو الراموري أكسمتانيا مقال لي اسمه خنا باسي دي جانا كذا بسني خيستي مقام محمد جوهن هنجرو جان إسا خنا كسب فوده مقال لي باسي إسا كجا تربا الراموري اتشبوده مقا إسا مقاسي بيجي مقا رسول ربي محمد صلى الله عليه وسلم هذه رسول ربي صلى الله عليه وسلم مي بيجا هنقم هوسستي جاني بيفاقا في بيتلين ودياتو ملا أنا فوق فزون أي نور جرتي نور رجرتي جرا هذا رسول ربي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب إلما إسي رسول ربي محمد كان وياسد بيجالو يسستيجان وياسد لوسستي أتشبودا نمني إسيتي آني لوسسي سهيبا تنجامتو قبلتي